Jesus. Yerosu amnu madaa keenya tu qoricha argata. Yerosu amnu ba'atu nurra lafada. Yerosu amnu balbala banamu didetu nurra banama. Amen. Yerosu amnu diqetta gawda damne keenya of argina. Amen. Gargara warra Yeesota. Amen. Abba warra rakkatota. Amen. Olcha warra abdii kutani. Amen. Fira moggalafa. Amen. Abdii barabara. Amen. Gaaddisa gaafa hunduma. Amen. Yesus barabaraan galanni siifaa ta'u. Amen. Olleerra du'arra. Amen. Olleerra abaarsarra. Amen. Olleerra bajiisarra. Amen. Olleerra karattafummaarra. Amen. Bolli waa'ee keenyaaf qotame suni duuteera. Amen. Balballi dunkaana gaddaa dhaabbachuuf yaade dunkaana galataa dhaabbateera. Amen. Mana xinnaadha mana guddaadha sagalee weedduu faarfannaa ilillee dhaga'ameera. Hallelujah. Ol jedhi barabaraan. Kabajami barabaraan. Ulfaadhu barabaraan. Sabni si duratti walitti qabame kun si arguu danda'uudhaaf agartuun isaa akka inni banamuun si kadhadha. Si dhaga'uu danda'uudhaaf gurri isaa akka inni banamuun si kadhadha. Si simachuu danda'uudhaaf lapheen isaa akka inni banamuun si kadhadha. Ol waaqarraa gara saba kanaa ilaaluun sitti haa tolu. Rakkina baatanii kan dhufan dhabanii agalanii. Ba'aa baatanii kan dhufan ofirraa buusanii agalanii. Yaaddaa kan dhufan furamanii agalanii. Hidhamanii kan dhufan hiikamanii agalanii. Sabni si argachuu dhufe kun si juwwala argu. Iddoon kun iddoo ati jirtu haa ta'u. Kanaan kan mormu ergamaan seexanaa aangoon Be'elzebul humnoonni seexanoota halkanii xibaarriif xinqolaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya kanarra magaala kanarra naannoo kanarra qilleensa abidda keetiin gubatee baduu jalqabu. Agaan boba'u waaqarraatti roobee gubee fixuu jalqabu. Wangeelli mootummaa kee alallabamu. Jaalalli kees araawwatu. Maqaa keef jettee ameen. Dabalee nagaan isiniif haa ta'u. Jaalala gooftaa ta'ee jennaan sanbata kana isinii wajjin yeroo bareedaa dabarsuudhaaf gooftaan nu hayyame galata haa argatu. Amen. Maqaan kan koo Israa'el Giraan Aagaan jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Naqamteen jiraadha. Sinoodisii giddu galeessaa yeroo dhiyoo irraa eegalee gooftaan jaalala isaa ta'ee jennaan dubbicha akkan dubbadhuuf balbala anaaf banee jira. Kanaafis isa dubbachuudhaaf adeemsa jireenya bara baraa bira akka geenyutti inni sagalee isaa nuu erge sun itti jiraanne isa akka dhaaluu dandeenyuuf nuun haa gargaaru. Amen. Jireenya amantii qabuun dubbii amantii dhaga'a. Kaleessa dubbadheen ture. Barnoota biyya lafaa baay'ee barachuu dandeessu ni barannas. Kan nu ittiin qabannu sammuutti. Baayoloojii sammuutti qabanna. Kemistirii sammuutti qabanna. Siivikii sammuutti qabanna. Dubbiin Waaqayyoo garuu lapheetti qabama. Ganama kana dubbiin Waaqayyoo laphee keessanii juwwal arguu jalqabu. Warri isaa juwwal argan ni jiraatu. Arbuun biyya Israa'el keessa jirtu tokko dogoggora ishee ta'innaa laata yookiin hanqina jedhee yaada. Waan ani ittiin komadheen qaba. Yeroo Addaam ishee kadhate Addaamiin hin dhowwanne waanuma Addaam kadhate laatteef. Yeroo Naatinaa'el ishee kadhate Naatinaa'eliin hin dhowwanne waanuma Naatinaa'el kadhate laatteef. Gaafa Yesuus kadhatu Yesuusin hin dhowwatte maal taatee jedheen komadhe. Hin komachiistu turte. Addaam baala barbaadaa arbuun baala qabdi ni laatte. Naatinaa'el gaaddisa barbaadaa arbuun gaaddisa qabdi ni laatte. Yesuus ija barbaadaa arbuttiin ija hin qabdu na baaramte. Kan Yesuus barbaadu sirraan dhibini. Amen. Barri amma keessa jirru kun bara faallaa, bara wal makeef, bara goolii akka inni ta'e nama jalaan dhokatu. Addunyaan kun goolamtu sin dhibin. Addunyaan gaafa uumamte gooliin uumamte. Gaafa goolabdus gooliin goolabdi.
bara waaqayyo dachee uume callabboo gadi fagoof dukkana limitii goole bara inni naaf isiniin fudhachuu dhufu urjiif aduu tarca'ee goola. Ameen. Nu hin galla biyya keenya. Ameen. Biyya wal goolu kana keessa attamitti akka galluuf yoom akka gallu kan adda baasee nutti himuu danda'u beekumsa nu biyya lafaarraa arganne miti sagalee nu dubbii isaarraa dhageenyeedha. Ameen. Ani karaadha dhugaadha jireenya kan jedhe Yesuus Kiristoos ganama kana karicha isinitti argisiisa. Ameen. Isin warra karicha argitanii jireenya argattan ta'a. Ameen. Dubbiin isiniif qabadhee dhufe furmaata rakkoo bara kanaa ta'uudhaaf dandeettii ittiin dura dhaabattan akka isin argattaniif barsiisa yeroo jedhee kanan fudhadhee dhufe dheekkamsa waaqayyoo jaallattoota saala wal fakkaataa irratti dhufu kan jedhu guyyaa kaleessaa dubbachaan ture har'as waan ani hin xumurre natti fakkaata. Ximotewos isa lammaffaa 4:3 barri namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti sassaabbatu. Baratti namni barsiisa dhugaarraa kaate, baratti namni barsiisa sirrii jibbe, baratti namni barsiisa dubbii macaafaa tuffate keessa waan jirruuf waldaa taatu dubbii waaqayyoos adubbattu kan jedhu kaayyoo koo bara kanaa ture. Kanaaf dubbiin kaleessa isinii wajjin dubbachaa oole attamiin irra kan deebi'ullee naaf ifaa hin taane sababiinsa haayilaayitiin isiniif laadhee darba kan kaleessaa warri kaleessaa sanaan ni yaadattu jedhee yaada warri har'a dhuftan immoo ni dhageessu jedhee abdadha. Sanuu sanbooda jireenyaaf ta'a. Ameen. Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun maal jechuudha kan jedhu dubbadheen ture. Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun hariiroo quunnamtii saalaa dhiiraa wajjin raawwatu jechuudha. Inni kan biraan hariiroo quunnamtii saalaa alaa wajjin raawwatu jechuudha. Inni kan biraan warra nama gadhoomsan jedhamanii kan beekamanidha. Kun hiikaadhumtisaa jaallattoota saala wal fakkaataa jedhamee kan beekamudha. Warri nama gadhoomsan kun bal'inaan seenaa isaanii dubbisuu yoo barbaaddan Encyclopedia Britannica kitaaba jettu Google irraa fudhattanii dubbisuu ni dandeessu. Sunis dhimma kanaaf deebii gaafata. Jechi kun afaan biroodhaan homosexuality jedhameetu beekama. Homosexuality jechuun immoo waan lama qabatee kan jirudha. Guys and lesbian isa jedhamudha. Guys jechuun male sexual relationship jechuudha. Lesbian jechuun immoo female sexual relationship jechuudha. Inni kunis hiikaa Encyclopedia Britannica irraa bal'inaan ni fudhatu. Lammaffaa shaakala jaallattoota saala wal fakkaataa yoom jalqabee eessatti jalqabee kan jedhuuf kaleessa deebii laadheen ture. Shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa yookiis homosexualitiin mandara Sodoomiif Gomoraa keessatti akka jalqabe macaafni qulqulluun ni dhugaa ba'a. Sanuu uumama 19:4-11 kanan kaleessa dubbise ammas irra deebi'eenan dubbisa. Uumama 19:4-11 utuu isaan gadi ciciisin dura kunoo warri mandara sanaa namoonni Sodoom dargaggoon jaarsoliinis hundinuu tokkollee utuu hin hafin dhufanii manicha hin marsan. Jarris Looxiin waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan meerree akka isaan gadheessinutti gara keenyatti gadi baasi jedhanii iwwacan. Yommus Loot gara jaraatti gadi ba'ee balbalas of duubaan in cufe. Jaraanis adaraa yaa obboloota koo waan jallaa akkasiin hojjetinaa. Kunoo ani durba lamaa warra kanaan dura dhiirri bira hin qaba. Isaan gad isiniif nan baasa. Waan gaarii ta'e isinitti mul'atu isaan irratti raawwadhaa. Namoonni kun garuu bantii mana koo jalatti waan dhiyeessaniif waan tokkollee isaan irratti hin godhinaa jedhe. Jarri garuu asii badi jedhanii itti dabalaniis namichi tokkichi jalaa ta'ee as dhufe kun dubbii keenya keessa lixee seera nuuf baasaare. Amma immoo isaan sana caalaa iyyuu
sirratti waan amaa humnaan sirratti waan amaa in hojjenna jedhaniin yommus Looxiin humnaan walitti cafaqanii balbalicha cabsuu bira ga'an. Garuu namoonni warri keessummoonni sun harka isaanii gadi baasanii Looxiin gara isaaniitti ol galchanii balbalicha in cufan. Jarreen ala turan sana immoo isa xinnaadha amma isa guddaatti ayichaan jaamaa isaan in godhan. Jarris balbalicha barbaachaan of in dadhabsiisan. Ameen. Ameen. Jarri keessummaa ta'anii mana Loox dhaqan kun ergamoota Waaqayyoo turan. Ergamoonni Waaqayyoo kun immoo maaliif mana Looxii dhaqanii? Loox immoo maaliif biyya sana akka dhaqe kaleessa waan tokko dubbadheen ture. Loox biyya sanaaf galaa biyya sana keessa jiru. Qabeenyaaf horiisaaf marga naannoo sana hawwee Loox biyya sanatti kan gale bara lakkaa'ee ture. Barri Loox biyya sanatti galee baratti lakkaa'e sun saawwansaaf, hoolotasaaf, qabeenyaasaaf, iddoo lalisaaf, iddoo miidhagaa ture. Sunis dhaloota Kiristoos dura waggaa 1400 booda kan jalqabe ture. Adeemsa kana keessas naannoon biyya sanaa hawwisiisaa, filatamaa, dinqisiisaadhaaf kan namatti tolu danuu ta'ee mandara Sodoomiif Gomoraa mandara hawwisiisaa Dasseet Bootaa የሚባል አገር ነበረች. iddoo ba'eetti jedhamte ishee filatamtu turte. Loox kanaaf achitti gale. Ergamoonni immoo maaliif biyya sana dhaqan? Warra Loox kanatu namoota biyya Loox keessa jiru kanatu yookiis Sodoomiif Gomoraatu Waaqayyoo irraa kaasanii waan Waaqayyootti hin tolle hojjechuu jalqaban. Waan Waaqayyootti hin tolle kan isaan hojjetan jireenya foon isaanii isa xuraa'aa keessa ba'ummaan xuraa'ummaa isaanii itti fufuudhaan saala wal fakkaataadhaan wal fuudhuu walitti heerumuus jalqaban. Inni kan biraan bineensotaaf horii manaa wajjin akka dubartiitti jiraachuu jalqaban. Dubartoonnis akka dhiiraatti bineensaaf horii wajjin jiraachuu jalqaban. Waaqayyo iyyata mandara Sodoomiif Gomoraa gaafa dhaga'e iyyanni Sodoomiif Gomoraa kun akkuma dhaga'etti itti fufee jiraaf irraa deebi'uu fedha qabuu isaanii dhaqeen ilaalaa. Kunis seera uumamaa boqonnaa 19:24-25 irratti argachuu dandeenya. Gaafa dhaqee ilaalu ergamoota isaa ilaalanii deebiitti himuu danda'an biyya sanatti erge. Xuraa'ummaan jaraa ergamoota Waaqayyoo xureessuudhaaf irratti humna fudhachuu barbaadan. Waaqayyo Gooftaan xuraa'ummaa jara kanaa gaafa argee jedhu biyyicha, laficha, sabichas rukutuu murteesse. Gaafa rukutuu murteessu Waaqayyo saba rukute kana, lafa rukute kana, biyya rukute kana kaartaa addunyaa irratti akka isheen hin argamne godhe. Barri Waaqayyo biyya sana rukute bara 1900 keessa kan ture ture. Sunis dhaloota Kiristoosiin dura. Namoonni biyya sanaa gadhaa'ummaan isaanii, xuraa'ummaan isaanii, gaalamootummaan isaanii yaada ejjaatiif of kakaasu, ejjichi immoo ejja Waaqayyoo duratti isaan ficcisiisu isaan godhe. Kanaaf Waaqayyo baruma sana dhagaa boba'u waaqarraa roobsee bara 1900tti dhagaa boba'uun lafa sana gubee fixe. Iddoon lafti sanaa gubatee gaafa dhumu lafa sanarra bishaan tokkotu dambali yookiis bishaantu uwwise. Maqaan bishaan sanaa bishaan soogiddaa jedhama yookiis bishaan du'aa. Namni bishaan sana yoo dhuge hin du'a. Namni bishaan sana yoo dhiqate hin du'a. Iddoon Sodoomiif Gomoraa har'a kaartaarraati bishaan du'aa jedhamee beekama. Biyya Israa'eliidhaan tokko dhaqee yeroon biyya sana dhaqees waan kana lamaan seera qabeessaa daawwadheen ture. Dubartittii haadha manaa Loox ishee cobaa hafte sanaaf bishaan soogiddaa sanas. Rakkoon dhaloota Waaqayyoon aarsuu lafarraa of balleessa. Dubbii kana bal'inaan akka argattanitti Ensaayikiloopiidiyaa Biritaanikaa dubbisuudhaaf buufachuu ni dandeessu. Walgadhoomsuun jireenya namoota sanaa keessatti bal'inaan waan hojjeteef gochi isaan hojjetan gocha yaada xuraa'ummaa ta'e. Yaada xuraa'ummaa kanas afaan warra Giriikiitiin kitaaba barraa Roobiin Iskroogzii kan jedhamtu kitaaba xuraa'ummaa
irraa jalqabe kan argattan. Hiikansa afaan Ingiliffaatti kamuuf kan yaadame bara 1983 The New Testament and Homosexuality kan jedhamtu Philadelphia Fortress Press kitaaba jedhamu yoo Google irraa buustan hiikaa kana qabatamaatti argachuu dandeessu. Shaakalli jaallattoota wal fakkaataa Sodomics jedhamee beekama. Sodomite isa jedhamedha. Sodomitiin kun immoo jireenyi namoota akka qullaa'ummaa dhabu akka xuraa'ummaatti immoo wal guddisu gochuudhaaf amala dhufeedha. Sunis uumama 18:20 amma 21 argachuu dandeessu. Shaakalli ciiggaasaan kun mandara sana wajjin, lafa sana wajjin, saba sana wajjin akka inni balleessu kan godhe Waaqayyo Gooftaan raawwii guyyaa firdii isa dhuma bara baraa abidda bara baraa jedhame sana ittiin bobeessuudhaaf kun mallattoo ta'e yookaas shaakalli kun xuraa'ummaa kanaaf fakkeenya gubiinsa bara baraa ta'e. Sadaffaa dheekkamsi Waaqayyoo maaliif jaallattoota wal fakkaataa irratti boba'ee? Dheekkamsi Waaqayyo maaliif jaallattoota saala wal fakkaataa irratti boba'e? Waaqayyo maaliif nama uume? Warra uume immoo attamitti uume? Kaayyoon Waaqayyo nama uumeef kaleessa waan sadii dubbadheen ture. Mootummaadhaaf, isaaf hojjechuudhaaf, isa galateeffachuudhaaf. Waaqayyo gaafa nama uume waan sadii irraa nama uume. Biyyoo lafaa, hafuura isaa, lubbuu akka ta'es. Waaqayyo warra uume kana biyya gurguddaa sadii keessa jiraachisuu yaade. Biyyi tokkoffaan biyya gadameessa gara haadhaa, biyyi lammaffaan biyya lafaa, biyyi sadaffaan biyya waaqaa akka ta'e. Biyyi gadameessa haadhaa yeroo bade ji'a 914 booda lammummaan biyyasii ittiin fufamu. Biyya lafaa rakkina lama qaba. Dingata dhufu, dingata galus. Itti yaadanii dhalatan, itti yaadanii du'anis. Rakkoon biyya lafaa inni kan biraan akka jiraatan beeku malee hamma jiraatan hin beekan. Kun rakkina biyya lafaa ta'e. Biyyi waaqaa garuu waan sadii eegamaa jira. Hammachi jiraatan beekamoo bara baraan jiraatu. Warra achi jiraatan beekamoo qulqulloota qofa. Akkaataan ittiin achi jiraatan beekamaa qulqullummaa qofaatti. Achi ga'a. Ameen. Walitti bu'aatii achi gayyedha. Achi gayyedha. Waaqayyo achi akka geessaniif karaa isiniif argisiisa. Ameen. Egaa namoonni biyya waaqaa jedhamu kana akka dhabaniif kan biyya lafaa irratti isaan balleessuu yaadu seexana. Seexanni maaliif kaayyoo kana qabaata? Waaqayyo gaanamiif abidda bara baraa eeguudhaaf uume jedha. Seexanaaf ergamoota isaaf uume jedha. Seexanni qofaa abiddatti galuu waan hin barbaanneef namoota barsiisa sobaa barsiisaniif namoota shaakala cubbuu raawwatan walitti qabatee wajjin gaanamitti galuu barbaada. Ati Kiristoosii jireenyatti galuu barbaadda moo seexanaa wajjin gaanamitti galuu barbaadda laata? Namoonni baay'een waan biyya lafaa shaakala xuraa'ummaa hojjetanii seexanaaf daboo abidda gaanam ta'u si oolchu. Ameen. Akeekni Waaqayyo dhiiraaf dubartii kan inni uumeef akka namni yaada isaa raawwatuuf. Akeekni yaada isaatii immoo maalidha hoo? Sanyiin Waaqayyo jiraachisuu barbaade karaa namootaa darbee akka jiraatuuf. Kunis jireenya gaa'ilaa isa jedhamu ijaare. Gaa'illi dubartii tokkoof dhiira tokko gidduutti kan ijaaramudha. Innis gaa'ila qullaa'aa jedhama. Bara kana gaa'illis ulfina dhabeera. Wanti Waaqayyo uume ulfina qabeessa jedhe gaa'ila. Garuu wanti bara kana ulfina dhabaa jiru gaa'ila. Maaltu gaa'ila bara kana ulfina dhabsiisaa jira? Ulfina gaa'ilaa wallaaluudha. Rakkoon namoota ulfina gaa'ilaa wallaalanii gaa'ila diiguudhaan beekamu. Waaqayyo gaa'ila keessan isiniif ijaaru. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee gaa'ilaa jabeessee yeroo dubbatu gaa'ilaaf waldaa kiristiyaanaa wal bira qabeetu barsiisa. Gaa'ila keessaa sanyii ba'eetu Waaqayyoon gammachiisa. Sababiin isaa gaa'ila ulfinni qabu maatii ta'a. Gaa'illi ulfina qabu waldaa ta'a. Gaa'illi ulfina qabu biyya ta'a. Gaa'illi ulfina qabu mootummaa ta'a. Kaayyoon Waaqayyo isa kana waan ta'eef Waaqayyo gaa'ila uume. Gaa'illi immoo gaa'ila guutuu ta'uu kan danda'u gaafa dhiirri tokkoof dubartiin tokko seera gaa'ilaa yookiis hariiroo gaa'ilaatiin gaa'ila dhaabbatanidha. Gaafas namni guutuu ta'a. Kaleessa dubbadheen ture. Waaqayyo Gooftaan lafee cinaachaa keessaa fuudhee
namicharraati namitti uume isa dhiiraa sanarraa ishee dubartii uume. Lafee cinaachaa yeroo jennu namoonni baay'ee lafee cinaachaa tokkitti haasa'u. Hin goyyoomaniminis sababiin isaa lafeen cinaachaa karaa mirgaa 12 karaa bitaarra immoo 11. Inni kun isheen irratti gara gadii kun dubartiitu keessaa ba'e. Kanaaf dubartii lafee cinaacha isa kam keessaa baatee jedhu namoonni. Sabita. Isa kam keessa? Sabita. Macaaficha dubbisaniittu isa bitaa keessaas hin baane isa mirgaa keessaas hin baane. Maal fuudhe? Lafee cinaachaa tokko fuudhe. Isheen asitti irratti gara bitaarra jirtu kun lafa dubartittiin keessaa baate miti. Onneen akka rakkanneef onneef haala mijeessuu fedhe Waaqayyo lafee ishee kana akka gabaabsuu godhe malee. Waaqayyo dubartii bitaa keessaa hin fuune. Lafee cinaachaa jechuun tokkittii lafee cinaachaa kana follosse miti Waaqayyo. Walakkaa dhiira sanaa dubartii godhe. Lafee cinaachaa jechuun walakkaa jechuudha. Lafa cinaacha bitan, sangaa cinaacha bitan, hoolaa cinaacha bitan jechuun walakkaatti bitanii. Cinaacha jechuun walakkaa namichichaa. Namichichi walakkaan isaa yoom guutuu ta'a? Gaafa haadha manaa argatu guutuu ta'a. Wal fuutanii haadha manaa argattanii yookaan abbaa manaa argattanii nama guutuu akka taataniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Akkasii wayyuure. Bar tokko Ermiyaas raajii dubbata. Hunduma biyyaa baane. Raajonni isaanis biyyaa baatu. Naan Ermiyaasitti dubbate Waaqayyo. Wal fuudhaa qonnaa qotaa sangoota qabaadhaa horii qabaadhaa muka dhaabaa jedhi saba kanatti raajii dubbadhu. Namoonni bara keenya karooran qaban biyyaa ba'uu yaadu waan ta'eef hundumatu biyyaan ba'e. Wal fuudhaa horaa mana qabadhaa maqaa Yesuusiin. Akkas ta'a maal. Innaa qofumaan nama rakkisti. Jireenyi Waaqayyo egaa walakkeessa dhiiraa sana fuudhee dubartittii uume. Namichis guutuu ta'e. Gaafa guutuu ta'e hamma reefuu ta'e. Amma reefuu gaarii ta'e. Amma reefuu nama argadhe kun ba'eessa. Gaafa namichichi Waaqayyoon galateeffate Waaqayyos waan uume kana ilaalee wanti uumame kun gaariidha jedhe. Waan Waaqayyo gaariidha jedhee uume seexanni biyyi lafaa gadheedha jedhee yerootti gaa'ila balleessaa jiru. Adeemsa gaa'ilaa ulfina gaa'ilaa yerootti balleessaa jiru keessa jira. Kanaaf namni guutuu ta'e gaa'ilaan akka ijaaramu yaada Waaqayyoos akka ta'e bal'inaan amma dubbachuuf yeroo waan hin qabneef kitaaba Gerhard von Hart jedhu tokko guutuu waan nama gochuu danda'u kan irraa argattan kan ittiin hiikames Genesis Commentary Philadelphia bara 1961 kitaaba barroofte. Dhiirri fuudhuu akka qabu dubartiin heerumuu akka qabdu isa kanaan immoo namoonni gaa'ila Waaqayyootti tole ijaarrachuu akka danda'aniif Raymond F. Collins namichi jedhu kitaaba kana barreesse. Dubbisuudhaaf yoo isinii mijate Google irraa kan bara 1977 barraa'es itti dabaltanii dubbisuu dandeessu. The Bible and Sexuality kan jedhamu. Innis gaa'ilaa fi jaallattoota saala wal fakkaataa warra xuraa'ummaa hojjetan kan ittiin inni adda baasee ibsu achirra jira. Egaa Waaqayyo waan hojjete kana hundumaa hin gaabbine. Namoonni tokko Waaqayyo nama uumuusaaf hin gaabbee. Waaqayyo nama uumuusaa hin gaabbee. Kutaa sana sirriitti dubbistaniittu. Ani nama uumuu kun hin gaabbeedha Waaqayyo. Kutaa macaafa seera uumamaa boqonnaa 6 keessaa ani nama uumuu kun hin jibbeedha. Waaqayyoon gaabbe. Hin gaabbe jechuun waan an hojjedhee darbe dogoggora. Waan an uume dogoggora nan fooyyeffadha jechuudha. Hin jibbe jechuun garuu bori taraaramuu nan danda'a yoo namichichi waan gaarii godhe jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan hin gaabbine. Hin jibbe hamminni namaa gaafa baay'ate. Xuraa'ummaa warra Sodoom gaafa baay'ate. Jallinni biyya lafaarratti gaafa baay'ate. Hamminni biyya lafaarratti gaafa baay'ate. Hin jibbe. Waan Waaqayyo jibbe kana namicha tokko dura dhaabbatee boo'ee kadhate. Yaa Waaqayyo bona uumteettaa bona hin jibbin. Ganna uumteettaa ganna hin jibbin. Akka namni dhiiraa dubartii ta'u uumteettaa hin jibbin. Bineensa kormaa dhalaa uumteettaa hin jibbine. Kadhate Waaqayyo didi. Namichi kun Nohii dhabu. Gaafa inni boo'ee kadhatu Waaqayyo didi nan fixa nan balleessa nan jibbe. Goromsa keessaa tokko fuudhee qalee aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo aarsaa Nohii dhiyeesse laalee
wanti namni lafarratti hojjete kan na jibbisiisu yoo ta'eyyuu nama keessaa wanti nuyi hojjete immoo akka toorri uumamaa itti fufu taasiseera. bara waaqayyo biyya kana balleessu dhufu namni dura dhaabatee waaqayyoon araarfatu haa dhalatu. Ameen. Waan akkasii isiniif haa ta'u. Ameen. Rakkoon namoota bara keenya waan eekamame tokkoof waaqayyoon galateeffanna. Akka inni waaqayyo Hisqeel raajichaan an biyya tokko dhaqee nan balleessa. Namicha jal'aa tokko dhaqee nan ajjeesa. Raajiin biyya sana jiru waa'ee namichichaa nan kadhanne yoo ta'e gumaa namicha du'ee raajicharran barbaade. Gumaa namicha du'ee raajicharran barbaade. Rakkina biyya keenya waaqayyo waldaarra barbaada. Rakkina saba keenya waaqayyo waldaarra barbaada. Gaa'illi keenya kan badeef, ola deemaan keenya kan badeef, dargaggoon keenya kan badeef gaaffiin ba'aa baatu waldaa ilaallata. Waldaan dura dhaabatee saba kana barsiisee qajeelcha waaqayyoon immoo araara kadhataa jireenyatti boosiisa. Noi gaafa waaqayyoon araara kadhatee waaqayyo araarame markaba tolchuu jalqabe. Gaafa inni markaba tolchuutti ka'e waaqayyo waa yaade sana dhiise. Namni abadu adumu uumamni abadu adumu jedheen ture amma garuu jedhe barri namaa meeqaa ta'e. Waggaa meeqa ta'e? 120 ta'e. Barabaraan kun barabaraan miti. Noi markabin hojjetu proposaalli inni natti dhiyeesse waggaa 120 fudhata. Hamma waggaa 120 fixuu hin danda'u. Guyyaa tokko jimilaa hunduma nam fixa lafarraa. Namni amma noi markaba kana fixutti hin du'inedhe. Amma noi markaba kana fixutti namni hin du'inedhe. Amma noi waggaa 120 xumurutti namoonni ta'anii ilaalan ejjan haatan asirban hagaala mootan xuraa'an jannina kamwa godhan garuu maala ta'an hajiraatan. Har'a koo waaqayyo warra waan namaa godhan balleessuu wallaalee jiraachise miti. Qajeelummaan karaa keenya lallabamu amma irratti raawwatutti jiraachise. Kan namoonni waan xuraa'aa godhan kolfaa gammadaa bashannanaa adeemaniif waaqayyo eekamuu jibbeetu miti. Dubbiin macaafa kana amma irratti raawwatutti eege. Gaaf tokko garuun namoonni tokko waggaan keenya 70 yookiin 80 jedhu. Waggaan keenya 70 miti 80 miti. Kun kan keenya miti. Kanaaf namoonni yeroo waggaa 60 ga'an waggaa 10 caalaan qabu baay'attu 20 qaba. An doogayii namaa dhaquu dhiisera takka. Doogayii mana namaa irraa cidee ture. Inni kun doogayii du'a namaa boo'ichaan na godhe dhiise. Bo'aan naqaa bo'aan gala. Kanan bo'aa dhaquuf fira kooti. Kanan bo'aa galu rakkina kooti. Akkuma saattan bo'aa waldaan geenye keessi na dara dhaabatu qo'aa taa'aa obsaa dhiisaa jennaan dhiifne ta'e. Takka teenya wangeela keessaa lallabuutti ka'anii jireenya bara baraa fidanii nutti argisiisanii hin dhiifne waan lafarraa. Nadhaqa malee sichisa dhufaa innee garaa kutanne. Egaa kaa lafa waalaatti geessaa innaan jarri tokko afur ta'anii walii qabanii fuudhanii waldaadhaa gabba'an. Boo'ichaaf sila garaa kutanne waa'ee biyya waaqaa yaadaa irraa lafa waalaa dhannee dhadhaabanne. Nama 3 moo 4 ta'anii kitaaba wayii banatanii akka faarfannaa jalqaban. Waggaan keenya 70 baay'attu 80 maaltu na qaba gaana? Asitti firri gurbaa sadu'ee nan qabu. Firri nama sadu'ee nan qabu. An qofaan bu'aa mataa qabadhee dhiisi namni naan hin jedhu boo'icha koo galuufii dide. Ammaalan bu'aa beektusi. Rakkadheen 40 keessa niitii fuudhe. 50 keessa reefan jooree mana jaarradha. Niitii koo barreen gaddaachi nigaa kanuma bichaan qabaa jedheen bu'a. Erga yoo nagee utuu fuudhinatti hafe ta'ee jedheen bu'a. Manattii koo kana jaluma isheelleen tokko shadduugaa jedheen bu'a. Waggaa 20 caalaa keessan taa'u sicha jedheen bu'a. Kanarra nattaafu doogayii nedhennis. Gaaf tokko hafuurri qulqulluun sii fooyyessu naan jedhe. Maaloo gooftaa konaa fooyyessin jedhe. Kunoo qaamessa doogayitti na deebisan isinii dubbisa. Isaayyaas 65 lakkoofsa 20 irraa kaasee akkasidha. Isaayyaas 65 20 irraa jalqabee achi keessatti Isaayyaas 65 20 irraa achi keessatti mucummaatti du'uun hin jiru. Namni dulloomee utuu bara quufin du'u iyyuu achi keessatti hin argamu. Namni waggaa 100 jiraatee du'u iyyuu akka waan dargaggummaatti du'eetti ni ilaalama.
namni waggaa utuun ga'indu immoo akka nama abaarameetti ni ilaalama. Isaan mana ijaarratanii keessan jiraatu, muka wayinii dhaabbatanii ija isaan nyaatu. Si'achi mana isaan ijaarratanitti namni kan biraan hin galu, muka wayinii isaan dhaabbatan ija isaa namni kan biraan hin nyaatu. Sabni koo akka muka gaattiraa bara dheeraan jiraatu, warri ani fo'adhes isa harka isaaniin itti dadhabanii hojjetan hin nyaatu. Isaan si'achi akkasumaan dadhabanii hin hojjetan, ijoollee isaaniis dingata du'uuf hin dhalatanii. Walitti bu'aati dhibba naa tuffateedha. Dhibba naa tuffate. Nuu tuffate dhibba. Namni dhibbatti du'e akka dargaggeessaa ta'e. Namutuu dhibban ga'in du'e immoo akka nama maraateeti. Akkasii. Jireenyi Waaqayyoo irraa qabnu hamma nuti isaa hojjechuu of laannutti Waaqayyo bara keenya nu eebbisa. Amma waggaa koo yoo na gaafattan ani amma 49 qabataan jira. Garuu ijoollee waggaa 25 faan fakkaadha natti fakkaata. Mataan arrachuu didee dhanni furdaas miti lafanni itti qallate wallaalle rakkinni isaa immoo keessa gabbisuu tola koo qallise. Sanuu ba'eessaneen fudhadhaan dhibba naa tuffata jedhee namani. Nuni biyya lafaa kana irratti bara xinnoo jiraannu kana keessatti wal'aansoo jireenyaa ishee mo'amuu hin dandeenye kana gaafa hundumaa wal'aansoo qabuudhaaf saamichaaf cubbuu hannaaf jal'ina ejjaaf xuraa'ummaa walitti mannee yeroo ittiin wal keessa jiraannu Waaqayyo arguu dhabe miti. Dheekkamsa fiduudhaaf jedha. Dheekkamsa kana jalaa ba'uudhaaf sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii gaarii godhaa dhaga'a. Gaa'illi qulqullaa'aan fedha Waaqayyo waan raawwachiisuuf Waaqayyo waan uume saala kormaaf dhalaa kan adda baasee uume. Sababii kanaaf Nohi gaafa markabicha tolche Waaqayyo akkas jedhe waan markabichatti galu hundumtuu maaliif maal haa ta'e? Kormaaf dhalaa haa ta'e. Nohi Waaqayyoon kadhatee dirqanaan ofii isaatii dabalchiise jireenya kana waan ta'eef Waaqayyo oolaa qabee fi markaba isaatti hin galchu. Waaqayyo re'ee qabee fi bidiruu isaatti hin galchu. Waaqayyo jabbii qabee fi dhaqee ol hin galchuuf. Waaqayyo waraabessan qabuuf, Waaqayyo bofan qabuuf eewu barbaadata. Nohi ma barbaada. Nohi laga dhaqee bosonuu barbaada. Mandara keessaa immoo oolaa barbaada. Ishee bidee kaatee deebi'a. Qilleensa keessa kiyyoo darbataa simbira barbaada. Kosii keessaa immoo handaaqqoo barbaada. Lagaa waraabessa barbaada. Mandaraa immoo harree barbaada. Boolla keessaa bofa barbaada. Mukarraa immoo jaldeessa barbaada. Kana hundumaa ofiin jooree barbaade Waaqayyoon finneef barbaadi itti galchee. Barbaadi itti galchee. Warri inni barbaadee fidu kun immoo iddoo tokkotti hin galan. Lafinni qeerransa kaa'uuf lafinni oolaa kaa'u tokko miti. Wal nyaatu waan ta'eef. Oolaa faddan qeerransaaf immoo duuba sana. Saree faddan waraabessaaf immoo gama sana. Kana hundumaa rakkata. Akka inni itti qurxummii qabuuf akka inni itti gogorrii qabu tokko miti. Qurxummii qabuuf laga galaanaa dhaqa halkanachi bula. Gogorrii qabuuf immoo barii dhaqa caakkaa keessa deema. Akka inni itti addee qabuuf akka inni itti bineensa kan biraa qabu tokko miti. Itti rakkatee kana hundumaa fidi. Bara arra keessa jirru kanaaf sababa ta'e Yesuus Kiristoos anaaf isinii iddoo namni arguu hin dandeenye barbaadee nu fidi. Markabni nuyi arra keessa jirru markaba Kiristoosidha. Jireenya kanatti yeroo dhufne amala xuraa'aa, hojii xuraa'aa, fedha xuraa'aa baay'ee qabna turre. Yesuus Kiristoos garuu cubbuu nurraa dhiquudhaaf harkisa jaalalaatiin ofitti nu harkise. Isa dhugaa nu harkise kanarraa biyyi lafaa irra nu galagalchuudhaaf xuraa'ummaa shaakala cubbuuf hammina baay'isee akka namni Waaqayyo wajjin wal komatu akka namni lafarraa badus gochuudhaaf seexanni bara kana beekumsa fakkaatee ka'ee jira. Sababiin Waaqayyo shaakala jaallattoota saala wal fakkaataaf biyya Sodoomiif Gomoraa balleessee tokko shaakalli kun shaakala seexanaati waan ta'eef. Seexana fide shaakala kana. Waaqayyo dhiiraaf dhalaa gaa'ila barbaade seexanni immoo dhiiraaf dhiira dhalaaf dhalaa gaa'ilaaf qopheeffachuu ka'e. Kaayyoon Waaqayyoon ni lammaffaan sanyiinsaa karaa namoota akka lafa guutuuf ture. Kaayyoon seexanaa inni guddaan immoo gaabbid generation yookaas sanyii karaatti hambisuudhaaf dhufe. Kanaaf Waaqayyo dheekkame. Namoonni wal horanii lafa akka guutan yaada Waaqayyoo ture. Wal horree lafa guunnee Finfinnee dhabne miti. Wal horree lafa guunnee biyyi lafaa nu ga'uu didde miti.
muraasa taanee biyya lafaarratti wal dadhabne. Arfaffa barsiisni macaafa qulqulluu waa'ee jaallattoota saala wal fakkaataa maal jedha? Barsiisni macaafa kakuu moofaa du'atti murteesse. Museen namni akka dubartiitti dhiira bira yoo ga'e lachanuun isaanii ajjeefaman jedhe. Waaqayyos Musee namoota kee keessaa dhiira ta'ee utuu jiru akka nama dubartii bira ga'utti yoo dhiira bira ga'e ani waan ciiggaasisaa waan hin hojjeteef isa nan ajjeesa jedhe. Waaqayyo namoota gocha kana godhanitti du'a mure. Lewwota 18:22 Lewwota 20:13 inni kan biraan namni bineensaa wajjin yoo ciise namni sun ajjeefamu. Namni bineensaa wajjin yoo jiraatu namni sun ajjeefamu waan ciiggaasisaa hojjete waan ta'eef jedhe. Sanyii isa bara kana bineensa fuudhanii gaa'ela qabatu. Al tokko faranjii tokkotu baay'ee naa gammadee maaltu isinii ta'ee doktariin jedhe saree koo dhalee. Saree naamin jedhe ka sareen keenya iddoo guddaa qabdi himme. Sareef namoonni baay'ee ulfina laatanii jireenya saroota isaaniif jecha Waaqayyo irraa kan badan mootummaa Waaqayyoottis galuu kan dadhaban har'a bara keenya keessa ka'anii bineensaatiin kan wal fuudhaa jiran jiru. Bineensaatiin gaa'ela dhaabbataa kan jiran jiru. Isaan kun maal jedha? Macaafi kakuu moofaa haa ajjeefaman jedha. Hisqeel 16:49 amma 50tti haa ajjeefaman. Shaakala xuraa'aa waan hojjetaniif haa balleeffaman jedha. Waaqayyo bara Musee karaa Musees yeroo dubbate badiisatti mure xuraa'ummaa kanatti. Kakuu haaraan akeekkachiisni inni kenne namni yaada Waaqayyoo dhiise xuraa'ummaa ofiisaa duukaa bu'uuraan walitti dhufeenya karaan barbaachifne yoo godhe namichichi adabamaa haa ta'u jedha. Kunis karaa Waaqayyo isaaf kenne dhiise karaa Waaqayyo isaaf illaanne wal bira yoo ga'e namichichi abaaramaadha jedhe. Abaaramaa. Rakkoon bara kana namoonni baay'ee waan Waaqayyo ciigee waan Waaqayyo barbaanne xuraa'ummaaf shaakala xuraa'aa yeroo itti mul'isaa jiranidha. Roomee 1:24 amma 32 unnatural sexual relationship seer maleessa kan ta'e quunnamtii saalaa jechuudha. Namoonni kana godhan jireenyi isaanii karaan barbaachisne walii wajjin waan jiraataniif Waaqayyo duratti adaba akka ta'utti fudhataniiru. Adabamaa akka hin taanetti of eeggadhu waliin jedha. Adabamaa akka hin taanetti of eeggadhu. Kutaa Qorontoos 9:11 warra nama gadhoomsan jedha. Warra nama gadhoomsan. Jechi kun macaafa kakuu haaraa isa afaan Giriikiitiin barreeffame keessatti Malaakos jedhameetu waamama. Jecha afaan Giriikii Malaakos jechuun gadhee nama gadhoomsuudha. Gadhee nama gadhoomsu. Hiikaan Malaakos kun immoo male prostitutes or guys jedhameetu waamama. Dhiira jinjiraachuudhaan dhiira gadhoomse. Ala godhachuus kan hin dandeenye guys GAYS jedhamee isa waamamuudha. Kanaaf Phaawulos shaakala kana fakkaatu warri hojjetan matumaa mootummaa Kiristoositti galuu hin danda'anidha. Warri shaakala xuraa'aa kana godhan matumaa mootummaa Kiristoositti galuu hin danda'an. Eessatti galuuf deemnaan? Biyya isa kam jiraachuuf deemnaan? Hojii isa kam hojjechuuf deemnaan? Wanti nuti har'a hojjennu iji hojii isheen biraan hafti. Inni kan biraan doogee hidhattanii beektu. Dhuma waalchaatti maal jedhu keessi biyyoo maan kan sadiitti darbatanii isatti taane yoo maalidha? Maal keessi duuka habuun nama ol kaastanii dubbatinaa maali? Maal kee iji hojii keessi duuka habuun laadara wayyaan nurraadhuma nu gana. Iddoo nama yeroo faarfate haalli nu har'a arginu kun nu gana. Bifi nu gana, biyyi nu gana, nami nu gana, yeroo nu gana, fayyaan nu gana laa. Iji hojii keenya garuu nu gantu nu duukaa kaati. Hamaasa wajjin, gaariisa wajjin fuula oolichaa dura dhaqnee yeroo dhaabbannu fuula oolichaatti kan nutti farachiisu ija hojii keenyaati. Ija hojii keenyaati. Maaltu nu duukaa kawaa gaafas? Wal gaafadhaame. Ija hojii kee arruma sirreeffadhodha.
gaarii akkasii ta'uttidha. Ija hojii keetti arruma qajeelfadhuedha. Gaarii akkasii ta'uttidha. Guyyaa du'aa ka'uu si duukaa ka'uedha. Namni sitti hin faraduedha. Ija hojii keetu sitti faradaadha. Eeggataa jiraadhuedha. Eeggannoo nu barbaachisa. Jireenya eeggannoo qabu. Biyya lafaa kanarra deebinee hin jiraan. Har'a sooromnee jiraachuu dandeenya, yoomnee jiraachuu dandeenya. Anillee sooressi hin jiru hin jedha biyya lafaa. An sooressi hin jiru hin jedha akka kootti. Sababiinsa abbaan miliyeena ari'a, biliyeena ari'a. Abbaan kuma abbaa miliyeena ari'a. Abbaan dhibbaa abbaa kuma ari'a. Abbaan shantama abbaa dhibbaa ari'a. Abbaan kudhanii abbaa shantama ari'a. Abbaan tokko abbaa kudhanii ari'a. Isaa sooruma kun. Biyyi wal ari'aa jiraatan sooruma hin qabu. Namoota keenya hunda yeroo baay'ee kan goyyoomsuuf kan rakkisu birrii. Shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa birriitu kennamaaf. Kanaaf birrii duukaa deemu. Isti baala misti birrii yaalle soo siteenyi isti. Birrii abbaa shanii namni qabdu naa kenni al tokko. Jirti? Haa jiraatu. Bakka galatoma teellaa dhufti. Birrii keessan abbaa shanii kana shan ishee jettu kana fillafiiti fidela saabaa lamatu jira. Fidela saabaa lamatu jira. Isti maan ነው የደርግ ተማሪ በረታኒ አማርኛ በየሰ በሌ ዱብሱ ደንደው ገዢ ማለት ምን ማለት ነው? ቢታ namni maaliif birriidhaaf joora? Namni maaliif birrii ari'a? Boorsaa keenya keessa taa'e maalin ambitaa keetiin har'aa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoosiin birriinis hin bitin. Eebbifamu sirkatti horiinis hin bitin. Namootni baay'een xuraa'ummaa shaakalan barbaachifne kan isaan godhaniif horii guddaa waan argataniif qabeenya guddaa waan argataniif ittiin of gurguraa ittiin of bitaa waan jiraataniif kun immoo biyya keenya ishee rakkattuu keessatti qofameti biyya warra duroomaniittiyyu. Amerikaa dhaquun barbaadu mini masin baay'een waaqayyo Amerikaa baatu siniin jedhe hin gammaddu mini. Amerikaa dhaquun namni maa gammadaa hojiin isaa wal kan guyyaa horii isaa akka biddaa nama guba. Haa jaallata birrii jira. Birriin isaanii meeqa? Doolaarri amma black marketiin beeku gabaa mootummaatti birrii meeqa jijjiiraa itti gidduun 60 wayi moo 50 keessa. Walumaa galatti mee 60 jennu doolaara tokkittiitu birrii Itoophiyaa meeqa ulfaa'ee? 60. Birrii 60 ulfa birrii 60maati. Maaltu ulfeessee ishee? Birrii keenyarraa geeshii jedha. Birrii isaanii hoo witris gaachedha. Nu kanaman eewutti jedha. Waaqayyootti jedha. Birriin doolaarii sanarraa barreeffamni barraa'u itti amanuun kan nuu kenname waaqayyoodha jedha. Kanaaf birrittiin akka kan Itoophiyaatti ulfa birrii 60maati. Akka kan warra Sudaanitti akka kan warra biyya kaanittis akkasuma. Horiin mana keetii maa ulfaa'uu dadhabdee? Waaqayyootti amantee baankii taa'uu dadhabde. Waaqayyoon sodaattee boorsaa taa'uu dadhabde. Kanaaf wanti ishee ari'ee ulfeessu dhibe. Galgala har'aa kanaa jalqabee jireenya keessan birriin immoo hin hafuurri waaqayyoo hamoo. Ameen. Namoonni wal gadoomsan jireenyi isaanii kanaaf kufe. Shaakalli kunis kanaaf baay'ate. Kunis kitaaba Boswell Christianity and Homosexuality dhaloota Kiristoos dura bara 340 kan barroofte argachuu dandeenya. Boswell Christianity and Homosexuality maan 340 keessa kan barroofte. Yihudaa lakkoofsi 7 halalummaaf ejjummaan namoota mandara Sodoom namoota mandara Gomoraa akka ibiddi waaqarraatti roobee isaan balleessu godhee warra amala akkasii qaban arraas balleessuudhaaf jedha. Abbaan ergaa Yihudaa sa Yesuusin gurgure miti. Yihudaa sa abbaa ergaati malee. Yihudaan birrii gurgure inni Yesuusin gurgure garuu maalan komadha hoo naggaadee gabaan beenne ta'uusaan komadha. Yihudaan naggaadee gabaa wallaaleedha malee utuu miliyoonaa humbitu turan jarri gaafasii. Hin komachiisu gabaan barre. Namoonni baay'een jireenya isaanii, hojii isaanii, amala isaanii, yaada isaanii halalummaatti gaafa geessan
iddoo waaqayyo isaan kaa'een barre waan waaqayyo isaan kaa'een barre akka waaqayyotti isaan kaa'een barre har'aa jalqabaa lafa waaqayyo sin kaa'e bara. Walitti ma bakka waaqayyo si kaa'e bari'edha. Bakka waaqayyo si kaa'e bari. Ejjennoo beektota macaafa qulqulluu abboonni kiristaanaa darbanii fi waa'ee jaallattoota saala wal fakkaataa maal jedhan? Beektonni macaafa qulqulluu abboonni kiristaanaa darbanis waa'ee jaallattoota saala wal fakkaataa yookaan homoseksuwaalii sodoomummaa maal jedhan? Gaa'illi dhiiraaf dubartii gidduutti raawwata. Kun immoo fakkeenya hariiroo Yesuus Kiristoosiif waldaa kiristaanaa gidduu jiruudha jedhanii ka'anii darban. Efesoon 5:31 hamma 32tti waldaaf jireenyi kiristaanummaa tokko ta'uu qaba. Jireenyi kiristaanummaa immoo jireenya Kiristoosiin mul'isuu qaba. Jireenyi Kiristoos cubbuu ciiggee waldaan cubbuu ciigga'uu qabdi. Beektuu macaafa qulqulluu kan taate waa'ee jecha kanaaf waldaa walitti hidhee kan barreessite Kileement dubartii jedhamtuudha. Lammii Aleksaanderiyaa turte. Isheenis bara 220 dhaloota Kiristoos booda kan barreessiteedha. Jechi isheen jettes Kileement kan isheen dubbatte namni dhiira ta'e dhiira fuudhuu hin qabu. Namni dubartii taate dubartiitti heerumuu hin qabu. Kun Waaqayyoon dheekkamsiisa xuraa'ummaadhas jette. Dubbii kanaaf namoonni isheen eeggaran bara sana kan akka qulqulluu Joon Kiristiyaat kan jedhaman bara 407 keessa kan barreessanii deeggaran. Joon qulqulluu Awugustaayin kan jedhaman dhaloota Kiristoos booda 430tti kan barreessan dubbii kana jabeessanii waan lamaan mirkaneessan. Tokko toora uumamaa balleessuudha kun. Gaalli saala wal fakkaataa toora uumamaa balleessuudha. Lammaffaa qooda uumaan dhiiraaf kenne dhiirri wallaaluudha. Qooda uumaan dubartiif kenne dubartiin wallaaluudha kan jedhu galmeessanii darban. Ja'affaa falaasamni jaallattoota saala wal fakkaataa walakkeessa jaarraa 20ffaa keessa seera addunyaa keessatti attamitti mirga namoomaa argate? Ja'affaa iddoon kaleessa ga'ee dhaabadhe. Falaasamni jaallattoota saala wal fakkaataa walakkeessa jaarraa 20ffaa keessa seera addunyaa keessatti attamitti mirga namoomaa argate? Alaayisis Beelii kan jedhamu namni kun lammii Ameerikaati. Lammii Ameerikaa biyya guddittii beekamtuu addunyaaf mootummaan har'a biyyattii file keessatti namichi yeroo jalqabaatiif dubbii kana bara 1923tti falaasama hojjete. Falaasamni hojjetame kunis 10-point plan of the new world order falaasama jedhu ture. 10-point plan of the new world order. Wantoota 10 addunyaa kana tooratti deebisna. Wantoota 10 addunyaa kana tooratti deebisna. Wantoota kaan dubbachuuf amma yeroo koomiti dhimma luminaantiis bal'inaan qaba. Sanaaf asan deebi'a. Isaan keessa mata duree guddaa tokkoffaa irratti falaasama kanatti kan iddoo argate shaakala jaallattoota saala wal fakkaataati. Kunis akka inni mirga namoomaa argatuuf bara 1946 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN kan jedhaman dhimma kana mirkaneessan fudhatamas Human Rights keessatti argate. Alaayisis Beelii to change Judaism. Nuni kan jijjiirru jedhe namichi kun. Nu kan jijjiirru. Wanti nuti hojjennu Yihudoota warraa seera saqullaa kanaa beekna jedhan sana achi as jijjiiruun gara jireenya keenya har'aatti. Dubartiin isa gargaartee hojjette kunis dubbii kana mirkaneessite. One airs the magazine of the Find Whole Foundation. Lafti tokko yookaas biyyi lafaa pilaanetiin lafa jedhamte kun tokko taate akkaataa isheen kuusaa waan hundumaa taate barreessaniitu ka'an. Kunis bara 1986 kitaaba isaanii One Airs the Magazine jettu volume 6 irra volume 6 irra yoo download gootan
ba'eessa argachuu dandeessu. Kanaaf yeroo ammaa labsiin kun biyyoota miseensa UN ta'an hunda keessattiyyuu hojiirra oolee adeemsisaa mirkanaa'ee jira. Itoophiyaanis miseensa UN taatetti miti miseensa akkasii taanee jirra jechuudha. Itoophiyaa keessa waldaan jirtu dura dhaabachuu danda'uudhaaf qophaa'u dammaquu qabdi. Walakkeessa jaarraa 20ffaa keessa barsiisni shaakala jaallattoota saala wal fakkaataa kun attamitti waldaalite shaakalli saala wal fakkaataa kun attamitti waldaalite kaleessa sinitti dubbadheera. Itoophiyaan sirna kana eebbisuutti kaateetti. Jaallattoota saala wal fakkaataa eebbisuu jalqabdeetti waggoota 5 asitti. Kanaafis hoteelota biyya keessanii keessattis carraa kan qabanii fi beekamtii irratti fudhataa kan jiran jiru. Biyyoonni kanneen garee UN ta'an hundiyyuu mirkaneessaniiru. Ameerikaanis labsii kana ejjennoon waan baasteef haadha manaa hiikanii dhiira fuudhaa jiru. Abbaa manaa hiikanii dubartii fuudhaa jiru. Inni kun gaaffii jenereeshinii. Maaliif sanyii dhaabuu barbaadan jarri kuni? Sanyiin kun baay'atee nuun fayyadu kaayyoon luminaantiiti waan ta'eef namoota muraasa bichaatu 5,000 kan hin caalle nu barbaachisa. Isaan immoo beektota ta'uu qabu jedhu. Isaan kana uumuudhaaf immoo gadameessi kiraayeffame yookiin immoo dubartiin baay'ee soorettii taate tokko gadameessa ishee kanatti hormoonii dhanna ishee keessatti ala gochuu fi danda'u toora intarneetiitiin 5G jalqabdanitti asitti jalqabeera 5G'n toora kana kennuudhaan isa biyyoota irratti hojjetamaa jiru. Toora intarneetiitiin Ameerikaa ta'amee achi as dubartii kanaaf hormooniin ergama. Gaafa hormooniin ergamu immoo artificial intelligent kan jedhamu waraannatti. Artificial intelligentiin kun immoo namoota beektota ta'anii Waaqayyoo irratti ka'an. Kunis kaayyoo lola Armaageedooniif isa jedhamu. Lola Armaageedoon jechuun wangeela mul'ata Yohaannis irraati. Lola Armaageedoon jalqabuudhaaf seexanni akka ka'u abbaan mul'ataa Yohaannis barreesseetu. Lola Armaageedoon jechuun mootota lafarra jirantu Waaqayyo wajjin wal lola. Kanaaf namoonni kun bara sana mootii ta'anii Waaqayyoon rukutuu danda'u, Waaqayyoon loluu danda'u. Artificial intelligentiin kanaaf isaaniif hin barbaachisa jiru. Akka biyya keenyaatti hospitaalli Xiquur Ambassaa shaakala waan kanaatti galuuf yeroo itti waliigaltee uume keessa jirra. Bara akkasiitti yeroo akkasiitti miseensa waan xuraa'aa ta'ame namoonni hundumti kun gaanamitti galuudhaaf jira. Waaqayyo harkaas naa baasu. Ameen. Waldaan kiristiyaanaa isa kanaan mormaan jirtu. Maaliif ittiin hin mormitu? Waldaa baay'eetu ol gashe. Waldaa baay'eetu miseensa godhate. Walakkeessa jaarraa kanaan barsiisi kun yookaan hojiin xuraa'ummaan kun attamitti waldaa seene. Gareen waldaa kiristiyaanaa keessatti shaakala jaallattoota saala wal fakkaataa deeggaran revisionist jedhamanii beekamu. Isaan kun jaallattoota saala wal fakkaataa deeggaru. Revisionist. Yeroo jalqabaaf lubni waldaa kiristiyaanaa Anjeelikaanii Birookiin Sheriwum Baayilii kan jedhaman naannoo bara 1955tti barsiisa macaafa qulqulluu micciiranii yaadni kun yaada Waaqayyooti. Akeekni kun akeeka Waaqayyooti jedhanii namoota magaalaa sanaaf waldaa naannoo sanaa hundayyuu gara miseensa waan kanaatti jijjiiran. Namichi kun luba Anjeelikaanii ture. Nama beekaa macaafaa ture. Nama gorsaa waldaa ture. Garuu bara 1955 waldaa keessaa ba'ee sirna geggeessaa gaa'ilaa dhiiraa yeroo jalqabaatiif Ameerikaa magaalaa White House keessatti gaa'ila kana eebbise. Lubni kunis walitti qabaa waldaa kanaa ta'e. Kanaaf bara 1955 jalqabee hamma irraatti biyyoota garaagaraatti mirkanaa'ee hojiirra ooleera. Gamtaa Awurooppaa garee G20 garee G8 jedhaman keessattis mirkanaa'eera. Garee UN miseensa ta'an hunda keessattis mirkanaa'eera. Yeroonuma sanarraa eegalee cubbuun sodoomummaa yookaas jaallattoonni saala wal fakkaataa waldaa kiristiyaanaa keessa seenuu jalqabe. Derek Sherwin Bailey yookaas homosexuality and the Western Christian tradition London kan jedhamu kitaaba yoo dubbistan magaalaa Londonitti kitaaba barrooftee
waan kana waldaa keessatti deeggerte Googiliirraa kan bara 1955 barroofte afaan Giriikii kan bara 1960 afaan Ingiliffaatti hiikamte buufattanii dubbisuu dandeessu. Kanaaf luboonni baay'ee har'a waan kana deeggaruudhaaf luba anjeelikaanii kana duukaa miseensa ta'aniitu jiru. Miindaan isaanii guddaa kaffalamu. Sabni isaan cuuphan namoonni isaan cuuphan eebbisan sun baay'ee gatii guddaa isaaniif qabaatu. Sanarraan kan ka'e namni horii barbaacha horuu dadhabeera. Horii barbaacha horuu hin dadhabinedha. Horii barbaacha horuu hin dadhabin. Horii barbaacha jireenya hin dhabinedha. Horii barbaacha jireenya hin dhabin. Saddettaffaa cubbuu ulfaataa kana dura dhaabachuuf qoonni waldaa kiristaanaa ishee maali? Cubbuu ulfaataa kana dura dhaabachuuf torbaffaan attamitti waldaa seenedha. Saddettaffaa immoo waldaan kiristaanaa cubbuu ulfaataa kana dura dhaabachuudhaaf maal gochuu qabdi? Dirqamni ishee maali? Humni waldaa maali? Waldaan kun akka waldaa taatetti itti fuftee hafuudhaaf maal gochuutu isheerra jira? Waldaan bara keenyaa baay'een isaa gabaa waldaa ta'uu dadhabe. Waan waldaa ta'uu dadhabeef immoo rakkina dura dhaabachuu dadhabe. Har'a iddoo hundumaatti sagaleen raajiin naga'ama, sagalee wangeelaa kan fakkaatu naga'ama, lallabni baay'een hin naga'ama, amantoonni baay'een ittiin guuramu, ittiin siifu. Garuu waldichi waldaadhaa moo gabaadhaa? Waldaa yoo gabaa taate gabaadhaan mormuu hin dandeessu. Waldaa yoo biyya lafaa taate biyya lafaadhaan mormuu hin dandeessu. Waldaa yoo xuroofte xuraa'ummaadhaan mormuu hin dandeessu. Waldaa yoo waldaa taate humna ittiin mormuu qabaatti. Harka walii keessanii qabaati. Ati waldaadhaa waldaa ta'edha. Ati waldaadha waldaa ta'e. Ati waldaadha waldaa ta'edha. Ati waldaadha waldaa ta'e. Dirqamni waldaa kiristaanaa maali? Tokko. Dirqamni waldaa kiristaanaa maali? Tokko kadhannaa. Kadhannaa. Dirqamni waldaa kiristaanaa hafuurota kana irratti kadhachuu, hojii kana irratti kadhachuu, xuraa'ummaa kana irratti kadhachuu, gadhiisii kana irratti kadhachuu, amaloota hin barbaachifne kana irratti kadhachuu. Wanti akka miseensa waan kanaa ta'an wantoota barbaachisoo ta'an kamiyyuu uumanii waldaa gashuu danda'u. Waan barbaachisoo ta'an waldaadhaaf hin barbaachisu jedhan uumanii waldaa gashuu danda'u. Sanyii akka tajaajila hafuuraa fakkaatu. Garuu tajaajila hafuuraa miti. Sanyii akka hojii hafuuraa fakkaatu garuu hojii hafuuraa miti. Sanyii akka miseensa hafuuraa fakkaatu garuu miseensa hafuuraa miti. Namoonni kun kaasanii addunyaaf erguu danda'u. Namoonni isaan kaasanii erganis baay'een addunyaa kanarraa kan maqaa qaban jiru. Isaan kun immoo yaada namootaa burjaajessuudhaan goyyoomsuudhaan akka namni dhugaa beekuu bira hin geenye godhu. Kanaaf waldaan waldaa kadhattu ta'uu qabdi. Al tokko bushuriin gara Keeniyaatti wal faana tajaajila baane. Carraa ta'ee bushuriin nama guddaadha. Ana immoo yeroo umuriin koos gadi bu'aa tajaajilli koos gadi bu'aa. Ashhadu an la ilaha illallah rabbil alamin kan jedhu keessaa reefuun dhufa. Isa inni kun jedhu baay'ee hin barre garuu waan carraa argadheef wal faana baane. Innis mul'achuu Waaqayyoo mata duree jedhu barsiisa ture. Anis mul'achuu Waaqayyoo dhimmeen abdiin eegaa jira. Reefuun baacaa akka keessaa yoomnatti mul'ataan karoora koo ture. Akkaataan itti isaaf hojjechuu danda'u natti mul'atuudha malee akkaataan isa beekuun achitti natti mul'atee na baase. Namichi kun baay'ee dubbate. Amma qopheen qabdanetti kasaatii qophaa'aa kottaa Waaqayyoo mul'ataa. Hundumti keessan peestaalii qodaa qabadhaa kottaa. Haa ta'u inni hundumti keenya peestaalii bitannee qodaa bitannee peestaalii immoo gurguddaa bitannee guyyaa mul'achuu Waaqayyoo amma sanatti rufee dubbate afaan Ingiliziitiin dubbata ture. Ela amma bani peestaalii qodaa keeshaa qaracatii banadhu sakaaniif birrii tarcaa sakaaniif diyaamendii sakaaniif warqee kana illaalee keenya bananne aj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 
hin jiru waanuma banatan sanatti nafu. Anko waan akka caccabaa sibiila fakkaata diyaamendii naan jedhani akka meerkurii jedhani akka waan gatii gurguddaa qabu kanuma kootti guute. Hidhuu fennaan peestaaliin naa hidhamuun ol kaasuu fennaan baay'ee natti ulfaate irjeetti xinnoo isheen keessaa fuudhee lafa kaa'e. Warri birrii fudhatan walii qabuuf hundumaa qaba rakkatee asirra kaa'atee harkisee ka'e.
hundumti keenya gammada yawaasi agalatocha waldaa keenyaaf karaannu itti baanu daqiiqaa 5 turte daqiiqaa 5 dafqa sabiyya lafaarra jire dafqa ispaaltiree roongau waan akka gugu'ee wayi waan na bira darbite natti fakkaate yeroon isin biratti ilaalu koshana saggoo korraa peestaaliiti suma narkisee ka'ee duwwaadha waan tokko keessan jiru dhuguma dhugaa namoonni hundumtuu wacaanatti deebi'an namni ittiin xonqaa'idha mana baankii dhannee yerootti birrii guuttachuudhaaf waraqata nuu kennan irratti barreessuu yeroo jalqabne qodaan keenya birrii qaba yeroo birrii lakkaa'uufennu wantichi duwwaadha jedhan hin ajjeefne namtitti jennee gaafa fiinnee bushurii rukutuufi irraan gadee waldaa gabbaanu innoo nama waamsifateera makiinaa qabate eerpoortii ga'eeradhan yeroo fiinnee achi geenyu seeneera xiyyaaradhan yeroo namootatti dhimma kana himnu barrareera jedhan warra seexanni kaasee fiidhaan biyya lafaaf guyyoomsitoota maqaan isaanii tajaajiltoota hojiin isaanii garuu sagaagiltoota maqaan isaanii jireenya cubbuudhaan mormu fakkaata madda oomisha hojii xuraa'ummaa shaakalu amalli isaanii gadhiisuun baay'eetu jira miseensi akkasii magaala keessan keessayyuu haalonni nu ittiin har'a jiraannu akka ni waaqayyoon hin argineef jarri kun nu gaarradanii jiru nu dimimmiseessanii jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin agartuun kee dammaqee habanamu aamen kadhannaan nama dammaqsa Maatiyos 26:41 akkas jedha Maatiyos 26:41 akkas jedha nan dubbisa qoramatti akkan galleef dammaqaa kadhadhaa hafuurilleen himmaadha foonni garuu dadhabaadha jedhee qoramatti akkan galleef amalaan qoramu rakkinaan qoramu jireenyaan qoramu biyya lafaan qoramuutti akkan galleef maal ta'a dammaqaatii kadhadhaa kadhannaa jechuun hiikaa gurguddaa lama qaba tokko kadhannaa jechuun waan kadhatan dhageessifachuu miti yookaan waan kadhatan fudhachuu miti yeroo waaqayyoon kadhatan yaada waaqayyoo raawwachiifachuudha malee waan nuyi har'a kadhannee waaqayyoo har'a nuu kenne miti wantichi waan yaada isaa keessa jiruuf nuu kenne malee kadhannaa jechuun isa kadhannu hundannuu raawwata taanaan maraatuudha ka baay'een keenya mana kiraayitti gallaa makiinaa kadhanna abbaan mana kiraayi lafa makiinaa dhaabbattu hin qabdu jedha kanaaf makiinaan dhoowwatama waan akkasiin godhaan waan sana dide dhaga'uu dhabe miti waaqayyo yaada isaa keessa ammaa kan inni murteessetu isa miti malee hiikaan kadhataa isa kana hiikaan kadhata inni lammaffaan kadhannaa jechuun dhimma bulchiinsa lafaaf waaqayyoon afeeru jechuudha biyya badaayira lafa badaayira sabab badaayira uumama badaayira nama badaayira kottuu qajeelchee waaqayyo jedhanii waaqayyoon afeeru jechuudha kanaaf yeroo kadhannu ofiin dammaqna waaqayyoon hin dammaffanna baroota keessatti namni dhimma lafaaf kadhatu hin jiru yoo ta'e namni dhimma biyyaaf kadhatu hin jiru yoo ta'e namni dhimma waldaaf kadhatu hin jiru yoo ta'e biyyi lafaa ni mancaati akka isheen hin mancaaneef waaqayyo as nu kaa'e namoonni baay'een biyyi lafaa baduufetti jedhu biyyi lafaa baddeetti jedhu hin banne baduufis hin jettu gaafa kan baddi biyyi lafaa gaafa waldaan keessaa ol butamtu baddi waldaan gaafa keessaa ol baatu biyya lafaatu bada biyya lafaa akka isheen hin banneef waaqayyo waldaa keessa kaa'e waldaa taate immoo dammattee waaqayyoon biyyaaf dammaqsiti waamtee waaqayyoon biyyaaf owwaachisti ittintee waaqayyoon sabaaf dhageessifti hafuurota hamoota kana dura dhaabachuudhaaf waaqayyo namoota jabaatanii kadhatan isiniif laatu ni kan biraan cubbuudhaan mormutti dammaquu qabdi waldaan kiristiyaanaa kana dura dhaabachuudhaaf cubbuudhaan mormutti dammaquu qabdi cubbuudhaan mormutti dammaquu qabdi ergaa Yohaannis saduraa 3:9 ijoolleen waaqayyoo matumaa cubbuun hojjetan ijoollee waaqayyoo waan ta'aniifis cubbuutti qabamanii jiraachuu hin danda'an jedha ijoollee waaqayyoo ta'uun cubbuudhaan mormuu nama dandeessisa amma waldaan New Age Movement Church jedhu cubbuudhaan hin mormamu jetti waldaa sochii bara haaraa cubbuudhaan waldaan hin mormitu taanaan biyya lafaa dura dhaabattee deebii laachuu hin dandeessu
waaqayyoon dhageessifachuun dandeessu hafuurri cubbuudhaan mormu ganama kana isinitti agarfu. Ameen. Laphee keessan harka keessan ka'a yaa waaqayyo jedha. Yaa waaqayyo. Laphee koo keessa jiraadhu jedha. Yoos cubbuun akkana baqatutti jedha. Cubbuun akkana baqatutti. Cubbuun jecha afaan Ingiliziitti yoo hiikamte namatti tola. C-S-I-N. S jechuun separation addaan ba'iinsa. I jechuun ignore faallaa jiraachuudha. N jechuun neek qullaa buusuudha. Namni yeroo cubbuu hojjetu gargar ba'a. Yeroo cubbuu hojjetu faallaa jiraata. Yeroo cubbuu hojjetu qullaa buusa. Dhaloonni bara kanaa baay'een kan qullaa buuseef maraateetu miti manatti gala. Cubbuu waan irratti mo'eef qullaa deema. Jireenyi namoota baay'ee cubbuudhaan mormuu waan dadhabeef hidhata cubbuu ta'ee cubbuutti wal rakkisa. Waaqayyo ganama kana billaa cubbuu sirraa kutu sirriitti alaati. Ni sadaffaa tokkummaa amantootaa jabeessuutti dammaquu qabdi. Kana dura qabachuun waldaan tokkummaa amantootaa jabeessuutti. Hojii ergamootaa 2:42. Amantootni barsiisa ergamootaa tokkummaa isaanii cimsachuutti buddeena cabsachuutti qabamanii jiraatan dinqiin milikinni baay'een harka ergamootaatiin hin godhamu turan. Warri fayyan guyyaa guyyaatti amantootatti dabalatu. Baranii waldaa taane namni fayyee amantootatti dabalataa jira. Baranii fayyaa taane mandarri fayyaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoos hafuurri keessan fayyaa ta'u. Ameen. Harka walii keessanii qaba. Fayyaa ta'eedha. Fayyaa ta'eedha. Yoo fayyaa taane tokkummaa saba keenyaa cimsina. Tokkummaa sabaa keessan walqixxummaa hafuuraatu ilaalama. Harka keessan kana ilaalan walqixxeedhaa qubni irra jirtu. Aangoo wal caalti. Garuu baay'ee bareeddi. Laaqqa isheen bareeddu. Garuu wal caalti. Quba koo babbareeddu kanatu gaaf tokko wal na jalaa lole. Kaadhimaa argadheen qubeelaa godhadhe. Gaafan qubeelaa godhadhu hundumannaa bilbila qabadheen heloon jedha. Hundaaf haasaa deebiis laata. Gidduutti quboonni koo warri kaan dhiisanii kumbichaan qabdee jechuutti kaate. Maal warra kaan maaltu dhoowween jedhe. Bilbila lafa kaayee waa'ee quba kootii yaache. Ofii shantaanee dhaabanna malee Israa'el dura ana filatamtuudha jette isheen kun. Maaliif ennaa miikaa dhimaanatti kenname jette. Amanamummaan ana laallata jette. Huuqqattuun oollaa dubbiin dadhabdu isheen kun baji jette. Utuu dhuguma amanamummaa Israa'el duratti qabda ta'e afaan isaa bira silaa si dhaqa jette. Amma garuu rakkoo isaa furuuf ana barbaadamaa jette. Dhuguma ilkaan keessaa waa baasuuf kanan erga. Gurra keessaa waa baasuuf kanan erga. Ija keessaa waa baasuuf kanan erga. Hunduma isaanaa dandeessi. Inni kun yoo dhaqe warra kaan faffacaasa irraan bareedu. Iddoo isaa miti hojii isaa miti waan ta'e. Qoxoloon ammaata wal dhabdeen ulfaate. Gabaa isheen kun akka itti maanni ollaa keenyaa wacan harroo gabaa miti wal dhabdeen maaltu jira nu gidduun ormiin jiru jetti. Bareedina irratti waltumaa jiru. Qubeelaa wayii godhattee isheen uttaantutu qocolloo kaase hunduu kanaan wal dhabee. Utuu gooti jiru bareedinni nima maayyette kun. Maaliif ennaan ashugguxii Israa'elii mini jette. Anaan ol kaasee waa ennaan abbaa barbaade gatteessisaa jette. Dhugummoo kana ka'e ennaan nama cimaan fakkaata. Gabaabaa namaa sodaadha. Akka jedhee kun hanga mana hin jiru taanaan forkii fakkaattu. Haadhuu malee walitti qabuun beektani. Dhugummoo kun as hin jiru taanaan walitti nuun qabatu waa. Wal nu wayyaa. Mee wal nu wayyeedha. Wal nu wayya. Dubbii kana fooyyessuuf inni quba guddaa kun kottaan Israa'elii waa afaan keenyaalee lafa nyaataa dhaqe. Gaafa lafa nyaataa dhaqani walitti naa fuudhan. Gaafa fiduu fedhani akkasitti naa fidan. Gaafa afaan naqaa'uuf kan afaan banuu fedhu eewu caalaa nu keessaa jedhe. Meen keessan akkas godha. Eewu caalaa shanan kana kiyaa. Eewu caalaa. Isinaa eebbis wal qixa. Ilaanu Yesuus duratti wal qixa. Ameen. Tokkummaan amantootaa fuula Kiristoos duratti wal qixxummaa mul'isuu qaba. Ameen. Barumsaan wal caalla, birriin wal caalla, manaan wal caalla, biyyaan wal caalla kan jedhu yoo laalame hormatu nu gidduu galee nu rakkisa. Hormi yoo nu gidduu galee immoo nu miidha. Nuun wal nu wayya. Kanaan wal keessa nu qaba. Ni kan biraan mul'ata barootaa qabaachuutti dammaquu qabdi. Waldaan mul'ata barootaa waa'ee barootaa beeku. Waa'ee barootaa yaadu
waa'ee barootaa hubachuu barri kun bara isa kamiidha kan jedhu beekuu qabdi. Isa duraa seenaa baraa 12:32 seenaa baraa isa duraa 12:32 ilmaan Yisaakor keessaa ijoollee Israa'el keessaa sanyii Yisaakor kan ta'an hangafootni nama 200 ta'an waa'ee yeroo beeku. Waaqayyo ganama kana magaala Finfinnee keessa biyyattii Itoophiyaa keessa addunyaa kanaaf nama waa'ee yeroo beeku siif lalachiisa. Ameen. Siniif lalachiisa. Maal akkasa ta'u? Akkasi siniif ta'u. Ijoollee Yisaakor warra waa'ee yeroo beekantu dhalate. Har'a Waaqayyo namoota waa'ee yeroo beekan nan lalachiisa naan jedhee. Ameen. Isin bira dhufuuf carraallee laanne. Waaqayyo garuu dubbii kana yeroo ijoolleen bilbilanii dubbii mata duree akkasiif si barbaanna jedhan gooftaa gaafan gaafadhu yeroo kooti dhaqi ittimi waan naan jedheef niin dhufe. Gaafan dhufuuf ka'u ittimee yoon galu maalan godhaan jedhe namoota 41 dibii deebi'i jedhe. Namoota 41 dibee nan deebi'i. Isaan kanaaf bishaan lagaa waraabu zayitii duubanaa dhaqee hin bitu dubbii masa kanaanan isin jiba. Isaan kun immoo jagnoota ta'anii wantoota xuraa kana duran dhaabatu. Waaqayyo mo'ichaan laataaf hojii gooftichaa hojjechuudha. Ayyaanni waan naa baay'ateef mandaroota biyyoota baay'ee keessas naanna'ee Itoophiyaa dabaladhee biyyoota gurguddoodha jedhaman keessatti ulfina Waaqayyo himaa. Namoota ulfinichatti fufanii himan akka Waaqayyo dibuuf yoo gooftaan natti himu yoon galu utuu isaan hojicha hojjetanii kanan qabu danuun qaba. Dhimma amantii ormaa keessaa gara amantii kanaa gaafan dhufe amantiitti an baay'ee dadhabaadha. Garuu Waaqayyo akkan jabaadhuuf namoota amantiitti dhufannaa kaase. Namoota amantii afuran qabaan tokko anuma. Al tokko Daarfuritti hidhame. Magaalaa Daarfuritti gaafan hidhame yakka du'aan naga'utu natti murame. Yakki du'aan nageessu gara Kaartumitti ajjeesaa jennaan yaalii yeroo sanaaf yaalame dhimmi rakkoo kan biraa ta'u kan isaan mudate hin beeku mana hidhaa takkana tursan. Mana hidhaa gaafa dhufan na baasanii dhimma namicha kanaa warra kibbaa beekanan kibbatti nageessan. Anis gara warra kibbaa kanan naqe yoon achi dhaqus namichi qorataa yakkaa koo ta'e barreessaa waldaa kaatolikii naannoo sanaati. Dhimma ittiin adaba du'aa fudhachuuf dhufte shaarameera. Murtiin du'aan si ga'u sirra hin jiru. Hallelujah. Anis baay'ee gammadeen namicha kana dubbisee jabaadhu jedheen biraa ba'e yeroon ishee galgalooftetti. Warri nageessa waraana sekuriitii mootummaa naannoo Sudaan turan isaan manatti waan nagashaniif akka namichi na ajjeesutti dhiisanii sokkan. Namichi garuu baay'inaan jedhe deebi'ee Kaartumitti galuun qabu. Taarifnan ittiin Kaartumiin galu karaa moggaarra naannaa waan ta'eef markabaanan gala. Gatiin markabaa immoo riyaala 180. Ani immoo riyaala 3 bichaan qabu. Yaa gooftaa du'arraa na oolchuun erga salphatee sitti mul'ate riyaala koo 380 naa gochuun siif salphaadhaan jedhe. Dhaqeen naannoo markaba warra qabataniitti dhiyaadhee bule gara bariis dhaqeen markaba qaban yoo markaba qabadhu homtuu nan gaafanne anis imalan jalqabe namoonnis markaba guutan gara sa'aatii 8 erga deemne maafi waayida gurush kan jedhu tokko dubbatan birriin nuun guunne tokko jira kan hin kaffalleedha. Alaasumaa fi mashkula waayidi anaadhaan jedhe maafi hin kaffallereen nan gaafanneen jedhe kenni kaayidan Yesuus bishaan irra jira ati immoo na wajjin jirtaa. Herrega koo guuteetta miti jedheen baase gaafa namichatti kennu waayidi tineen talaata arba suumanni arba lapheen koo 100 rukute ani amma talaataatan beeka waan ta'eef har'a waan sii raajee gala isa timbeenne garas waan sii ta'utu jira. Namoonni sadii natti aananii ta'anii sadanuun gaafadhe wal bira teenya horiin isin jalaa badee jira yoon bade ta'e kana ta'innaan jedhe lakki wallahi keenya kan badeen jiru jedhe. Eessaa buutee naan jedhani ta'u irra deebii lakkaa'in jedhe lakkaa'inaam sirriidhe. Dubartiin qarshii qabduu ooftuu markabaatti taantee teessu tokko maa namoota keenya rakkistaa jette yeroon Daarfurii ka'e riyaala 3 qaba amma garuu 180 naa ta'eera. Eessaa buutee namichi tokko fira kooti maqaan isaa Yesuus Kiristoos jedhama. Inni warra dhabaniif hin kenna. Yesuus induroomsa. Hallelujah. Dubbii kana akkuma dhaga'an hundumsaan hin dinqisiifatanii namichi kun akka inni jiru beenna waan isa akka jiru garuu hin beennu jedhanii.
gaafa markabarraa buunu lafa namichi kun jiru nutti himi isa akka jiru nuu kenni jedhani anis dubbii macaafa dubbii waaqayyootti nan dubbadhe namoonni 8 gooftaa fudhatani nan rakkadhetteen gaddin rakkina keetiin nama gooftaa fudhatu jira natti bade biyyi natti bade waldaan natti bade naannoon hin jedhin karaa kee balbala jireenyaatu namaaf banama namni amantiitti na cimsa lammaffaan adda shimaleedha adda shimaleen dubartii biyya bilunaa jiraattuudha homaa tokko iyyuu hin qabdu anis Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhaa fudhadhaa kan jedhu magaalaa Demaasin kaartumiif naannoo ishee naanna'ee nan dubbadhan ture isheenis guyyaa tokko dubartii rakkattu waan taateef naannoo bilunaa kan jiraattu rakkinuma isheen jettee gooftaa fudhatte jedhee haadho gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetii godhii fudhuun jedhe inta daashaqala albeetette mana namaan ijaaruun yoo amanan ni ijaaraa jette wallaahi daashaqala albeeta kullumaa hindu kabiiriin jedhe namni akka isaatti mana ijaaru tokko iyyuu lafarra hin jiru inni ogeessa mana ijaaruu beekuudhaan jedhe khalaas maafi mushkila ho'aa jette rakkoon qabu ni nama nakaa jette anis amaninnaan torbeetta nama naa jette beellamachuun dinciidhaneen kaartumitti gali torban saa guyyaa tokko hanqiseen kan kamisaarra dhaqa gaafa naqu marqaa xiqqishuu tokko qopheessitee na eeddi anis marqatti nyaadhee adda shimalee amante miteennaan amaneera jette amantii waan hin qabne qabaachuudha waan hin argine arguudha waan hin dandeenye danda'uudhaan waa isa kana waa'ee isaan beekuun mette maal beektaree na daboon borii maal hojjetaa jette bor daboon eessa jiran natu waammate maal hojjetonnaa mana jaaru jette eheenna torbeen dubbanneeti obboleessi koo mana ni jaara jetteetta qofaa jaaraaree kanaaf handaboo waamii haleluuyaa gaafas riyaal abbaa kudhanii tokko hin harkayna riyaalii kana kennuufiif galgalanitti waa bitadhee nyaata dhowwachuma murtees asilaale naminju harkaan baadheen kan maashween hin taa'e ana namish waqalbeetin jedhe wayyaana irratti qabatte namichichi fira koo ta'e gararraati na waame Israa'el gajjedhii biyyoo balbala isheetii ammaarii fedhe anis gajjedhee akka naasu cirracha ammaareen harkatti nage haus billaahi daashaqeena kullu kabiir jette maaliif waan ammana baay'atu naa laattaati maalii dandennaan warqiidhaam jette an cirrachan argee amantiin adda shimalee cirracha warqiitti jette Jana maharraa kanaa jalqabee amantiin humna siilaatu tokko sitti agarra. Jireenya amantii, hojii amantii, bara amantii, karaa amantii Waaqayyo ganama kana isinitti argisiisa. Kana dhaabannee gooftaa kadhanna. Laasaa kaatoo jaan akiraadii addoolara dibbaaniyaas ili ija. Gooftaa kunoo magaalaa Finfinnee naannoo Gujee jiru. waldaa kana keessatti waan ati barsiisi jettu barsiiseera xuraa'ummaa biyya kana jiru